mul'ata qabaadhu. Sirriitti akeekkadhu mul'ata qabaadhu. Gara itti deemtu hin beektu taanan galma kee hin qaqqabdu. Namoonni callisanii fandalalan jireenya isaanii keessatti gonkumaan milkaa'an. Kanneen mul'ata hin qabnes reeffaa wajjin waliin caalan. Namni jiraachuu kan inni jalqabu wayita jireenya isaaf mul'ata qabaatudha. Mul'anni abdii namatti tora, lubbuu gammachiisa. Namni kamiyyuu jireenya isaaf mul'ata qabaachuu qaba. Boolli bishaan callisee keessa ciisu ni ajaa'a. Qilleensi mana cufaa keessa jirus oolee bulee xiraa'uunsaan oolu. Waan hojjetan tokkollee qabaachuu dhabuurra wanti dalagan baay'een jiraachuutu gaariidha. Mul'anni immoo jireenya haaromsa. Jireenyis kan inni qabaatu namni waan hojjechuuf kaayyoo qabaatee kaayyoo isaa bira ga'uuf guyyaa guyyaatti faajjii kan agarsiisu yoo ta'edha. Namni waanuma ta'u abjootaa jedhu beektonni. Jireenya kee mul'ata hin qabdu yoo ta'e utuun guddatin bakkuma jirtutti tortorta. Wanta ati bor ta'uu barbaaddu daayaa kee har'aa irratti kan hundaa'u ta'uusaa quba qabaadhu. Mul'ata malee sochiin godhamu yeroo balleessuuf umurii lakkaa'uu irra darbee wanti inni fayyadu tokkollee hin jiru. Namni dachee kanarra jiru kamiyyuu mataa isaatiif ta'ee namoota kaaniif waan gaarii hojjetee akka darbuuf uumame malee akkasumaan fandalalee biyyootti akka deebi'uuf hin tolfamne. Ati nama kabajamaadha. Injifannoo irratti injifannoo gonfachuuf nama murteessite waan taateef ofiin booni. Eeyyee ifaajjee jennaan bakkalchi jireenya keetii caalaatti akka ifu shakkii tokkollee hin qabaatin. Namni bakka deemuu hin beekne makiinaa isaa oofaa manaa ni ba'a? Hin ba'u. Jireenyi kaayyoo hin qabne afuuffee kallattii hin qabne qilleensa keessa buloliitu faana wal hin caalu. Jireenya kee keessatti maal barbaadda? Maal ta'uu feeta? Eessa ga'uu yaadda? Mee si'a tokko gaafilee kanneen of gaafadhu. Tarii dur ijoollummaa kee irraa kaastee of gaafachuu dandeessa ta'a. Mee dachee kanarraa akka suuqii guddaa meeshaaleen garaagaraa keessatti argamanitti fudhadhu. Mataa kee immoo akka nama suuqii guddicha kana seenee waa bitee ba'uuf yaadeetti fudhadhu. Suuqii kana seentee maal bittee gara mana keetti deebi'uu barbaadda? Yookiin immoo jireenya akka tapha kubbaa miillaatti fudhadhu. Bakka mukti goolii jiru hin beektu yoo ta'e waa'ee tapha kanaa mo'uu yaaduu ni dandeessaa? Hin dandeessu. Guddina jechuun fuulduratti tarkaanfachuu jechuu qofa miti. Eeyyee, guddina jechuun kallattii sirriif qajeelaa ta'e irra deemuu jechuudha. Kallattii sirriif qajeelaan ammoo mul'ata keeti. Gabaabumatti jireenya akka milkaa'u kan godhu kaayyoo ati jireenya keef qabduudha. Fuulduratti waan gochuu yookaan ta'uu barbaaddu sammuu keetti xiinxali yaadi. Bakka calliinsa qabu filadhuuti. Ija kee dunuunfadhu itti yaadi. Keessa kee dhaggeeffadhu. Gara fuulduraatti jireenya akkamii jiraachuu barbaadda? Nama akkamii taatee arguu hawwita? Eenyu taatee darbuu barbaadda? Jireenya mo'achuuf kaayyoo qabaachuun kophaa isaatti gahaa miti. Bira nan ga'a yookiin immoo nan godha jettee kaayyoon ati akeektu humnaa fi sadarkaa kee wajjin walgituu qaba. Kaayyoon galmaan ga'uu danda'an tokko irratti xiyyeeffachuuf ciminaa fi laafina ofii beekuun dhimma murteessaadha. Eeyyee, kaayyoon kee waan xinnoo yoo ta'e salphaatti galmaan ga'uu dandeessa ta'a. Garuu waan laaftuu taaterraa immoo barnoonni argattu xiqqoodha. Matumaayyuu jiraachuu dhiisuu danda'a. Kaayyoo jabaa ulfaataa ta'e yoo akeektes galma ga'uu rakkattee shororkaa keessa seenuu dandeessa. Inumaa mul'ata kee bira ga'uu hifachuu dandeessa. Mul'ata kee shakkuu dandeessa. Kanaaf kaayyoo ulfaataa utuu hin taane kaayyoo humna kee wajjin wal madaalu irratti xiyyeeffadhu. Kaayyoo muuxannoo irraa argachaa deemtu irratti xiyyeeffadhu. Karoora baafadhu. Karoora kanas akka bakkalcha daandii sitti agarsiisutti fudhadhu. Akka koompaasiin kallattii kaabaaf kibbaa agarsiistu akkasuma kallattii baaf dhiyaa agarsiistu. Karoorri kees koompaasii mul'ata kee agarsiisu siif haa ta'u. Eeyyee, jabaadhu, mul'ata qabaadhu.